jira malee ganda takka bakka hin bu'an ummata geema waliin taphatu faran dhufanii walit dhaadatanii wal arrabsu jiran haa wal ajjeesanii awwaaluun dadhamu araara yoo barbaadan sheerriyaadii jira masrii keessa sheerriyaa jira hayyuu jira ustaadotaa jira seeraa jira maaloo jarana maa walirra duulan jarri kun waliin nyaatanii maaloo jarana ani keessan seenu nilleen araarsuan naan dadhabe waa hedduu gandummaa namatti bu'a namni sheekootti keessa seenee araarsu leen jiru ammoo rabbi sodaadha sooshaal miidiyaa nutti hin fidina dhiifama waliin deemaa keessaa na yeraafise namni walloluu ni jira maa walloltanii miti seeraa feeraan lafa jala fixata maa sooshaal miidiyaa walit dhaadate jara keenya dhiirti maa walit dhaadate dheengadda geema waliin taphattanii maaloo dhiisaa waan geemaa kanaas firraa fitinaa malee hin qabu jara keenya hanqa geemaaf walit baatan lammii dhumtuuf maa walitti hin baane. Suutanatti siiqee maqaa saasnatti mee nabaruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuu feenaan bakka deemtu dhiisi lakkinni hiisu jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee hubachuu dandeessa fata jechuu feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi qamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si keessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa. Seenaa bolowwan kennaa walirraallee turree jirre fakkaataa gara FB kanaan barumsi kennas dhaabatee jira fakkaataa haga ajaan kenna kun xumuramuu inshallah rabbi umrii nu haa dheeressu torbee lamatu nu hafe torbee lama booda seenaa nabii ni baranna ammaaf ammoo waa'ee qophii kiyyaa warroonni nagaafattanii fi warroonni biyya keessaatiif kan alaallee baga waliinuu gammannee guyyaallee poost isinii gatee jira waraqatallee achirra poost isinii gatee jira ammaaf ammoo waan natti dhagahamee afaan ingiliffaatiin akkasuma oromiffaatiin isiniif dubbadha haasawa kiyya kana waliif sheergataa rabbii umrii isin haa dheeressu rabbiin nama ammallee umrii dheeratee wal argu rabbi nu haa taasisu nama jannata keessa wali qabamu rabbi nu haa taasisu nama khayri irratti والتمس ربنا هاتايسو نما خير رجرات ربنا هاتايسو كناف إن شاء الله نموني شيك روبي سرقي نساء يومي جدا ترتنيف غما ورقاتين اللي بوست سني غوني جرا غما جتشاتينيس أكانو رادا جيتان أفان كيان اسني فيما أفان أرومي فاتي في إنجلي فاتين جتشو بربادي دورا دورسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Everybody following me. Everybody following me. First of all, I will like to say Alhamdulillah. Then wa usallimu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. I will thank his jedduudhaan namni addawwale. I will announce you that my best marriage program is on the day December 27, 2022. Yookaan akka ji'a kennaatitti ji'a 4 bulii 18ffaa bara 2015 at my family home Nano Robe to the north of Mubarak Masjid. I went all of you to with your best dua. Kanaaf bolowwan kiyyaa dura dursoo rabbi guyyaan saniin nu haa gayu eegana rabbii kiyya faaruu faarfadhaa alhamdulillahi rabbil aalamiin eegana nabi irratti salawaata buusaa alayhi salaatu wassalaam eegana ammootiin waa'ee gaa'ela kiyyaa isinitti dubbadhaa warroonni biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtanillee gammachuu kiyyaa akka waliin qoodannu isiniin jedhaa jedduudhaan haasawaan isinii godhe kana keessatti namoonni narra dawwalaniitiin addaan citee irra isiniif deebi'aa afaan ingiliffaatiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Everybody following me.
First of all, I would like to say Alhamdulillah. Then wa usallimu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. I will thank all my best followers from our country and besides the country. I will announce you that my best marriage program is on the day December 27, 2022. Akka lakkoofsa keenyaatitti ji'a afuraffaa bulii 18 bara 2015 at my family home, Naannoo Roobee, to the North Mubarak Masjid. I want all of you to with your best dua. Kanaaf du'aayi na bira jiraadhaa jechuu barbaade obboloowwan kiyya isin jaaladhaa isinin kabajaa gara afaaniitiin illee isiniif dubbadhee jira haasawa kiyya kana obboloowwan kiyya biraan naagayaa guyyaa sanii rabbi nu haa ga'u isinillee rabbi haa ga'u insha Allah. Barumsi maaliif dhaabate naan hin jedhina, barumsi wanni dhaabeef hajaa guddatu harkaana qabaa yoona nammalleetiniin asiin fiigu garanaan fiigaa ana bichatti rarraatii hajaan tun hajaan mana keessaa ana bichaadhaa maatiin illee ana bichaa qabanii namoota mucayyoo obboleettii tiyya takkaa fi haadha tiyya bichan mana jira. Kanaaf ammoo wanni martuu ba'aan hunduu anarra jirti. Kanaaf olii gadi fiigaa hajaa kiyyallee rabbi akka naa guutu du'aayi naa godhaa. Wal bira jirra Oromoo kiyya saba kiyya lammii kiyya hawaasa kiyya dhiiga kiyya keessattuu rabbiin Oromoo nu godhee alhamdulillah, keessattuu Oromoo islaamaa nu godhe alhamdulillah. Kanaaf ummanni marti nutti jibbaa nu jibbaa, islaama ta'uufillee nu jibban, Oromoo ta'uufillee nu jibbanii maaliif jennaan Oromoon saba guddaa qabdi, Oromoon hayyuu guddaa qabdi, Oromoon sheeka qabdi, Oromoon ulamaa'ii qabdi, Oromoon beekaa qabdi, Oromoon qabeenya qabdi. Kanaaf nu jibbanii inshallah nuti haga jirruun qabeenyaanillee wal bira jirra, ka qabeenya qabu ka beekumsa qabullee beekumsaan wal bira jirra. Kanaaf ammoo tiniin tokko taanee tarba haa baanu, gaara tana haa baanu, dukkana kana keessa haa baanu, ammoo cinqaa kana keessa rabbi nu haa baasu. Du'aa'ii walii kadhannaa inshallah jechuu barbaade. Rabbi barakaa isinii haa godhu, darajaa keessa rabbi ol haa fuudhu, waan isin jettan rabbi haa dhagahu, rabbi ol fuudhee gad isin hin deebisinii, isin mul'isee rabbi isin hin dhoysinii. Inshallah boolla jarri qotte tana ufumaa itti haa kuftu. Inshallah marii jarri mari'atte tana mariin jarumatti haa deebitu. Warra nutti mari'ate guyyaa keessa halkan keessa lamaan nutti mari'ate sadii nutti mari'ate afaan isaa rabbi haa qabu, ija isaa rabbi haa qabu, onnee isaa rabbi haa qabu, gurra isaa jedhaman ganda takka bakka bu'an ummata geema waliin taphatu fadhan dhufanii walitti dhaadatanii wal arrabsu jiran haa wal ajjeesanii awwaaluun dadhabnu. Araara yoo barbaadan sheerriyaadii jira, masrii keessa sheerriyaa jira, hayyuu jira, ustaadotaa jira, seeraa jira. Maaloo jarana maa walirra duulan jarri kun waliin nyaatanii maaloo jarana ani keessan seenu nilleen araarsuan naan dadhabe. Waa hedduu gandummaa namatti bu'a. Namni sheekootti keessa seenee araarsu leen jiru. Ammoo rabbi sodaadha social media irra nutti hin fidina. Dhiifam waliin deemaa keessaan dheeraafise namni walloluu ni jira. Maa walloltanii miti. Seeraa feeraan lafa jala fixata. Maa social media irra walitti dhaadate jara keenya dhiirti. Maa walitti dhaadate. Dheengadda geema waliin taphattanii maaloo dhiisaa waan geemaa kanaas firraa fitinaa malee hin qabu jara keenya. Hanqa geemaaf walitti baatan lammii dhumtuuf maa walitti hin baane arra kuma sadii kana taakuna dhufee hadiisa tokko nan dhaggeeffatu. Geemaaf walitti baatan geema dhaadheeffattan boru baatanii yaa jara keenya sadaqaa ammayyaa tana jalaas rabbi sinaa baasu dhiirti maaloo maali jarana deemaa qabsaawaa an hunda keessan isaan hunda naan beeka. Ammoo nama gorsa fudhatu itti himta silaa dhiirti waa tasgabbeessu qabdi. Mubaarakis alhamdulillah jedhi, asliins alhamdulillah jedhi, taanis miskiina isinuu baqattoota biyya ambaa jiru. Oromiyaa irraa dhuftan baqattoota biyya Masrii keessa jiru. Waraqaa rabbi isiniif haa kennu. Biyya sanii rabbi isin haa baasu. Yoo haasawa hedduullee haasawee miira keessa nama galchaa maadaamii teenya ati itti dhiisii irraa bahi yoo dandeessa biyya san jirta manguddoo abbootii amantii walitti barbaadi fala isaanii barbaadi. Ummanni kun maal irratti wal lolan banna dhibaa. Waan irra wal lolin na dhibaa bad. Guyyuu waluma lolaaltee dhiifan waliin jetti. Maaloo dhiirti akkana? Boodanaaf isaan illee walitti buusu mala. An jidduu seenu waan nama yoo miyyuu nama jidduu seenu nama miidhama. Akka jennee walii araarsuun nama namni takka amantii beeku, takka safuu beeku, takka aadaa beekudha. Nama kana gorsita. Hawaasa biizii gootanii rabbi biizii isin haa godhu jara keenya. Biizii lammiin dhiigaan dhumu jirti jara keenya biyya keessatti. Nuti biyya rakkachuu jira. Biyya ambaatti sooshaal miidiyaa irraa ajandaa nuun baasina. Ajandaa mata duree keessaan hin godhadhoon. Namuu biizii ibaadatti dalagadha. Dhiisaa ummata manguddoon hin jirti adduu taane guyyuu manguddoo hin taanu hin seenu jidduu. Abbaan fedhiin araarama kaan seeraa biyya seeraa wal gaafata. Namni wal ajjeefna jedhee asirratti walitti dhaadata. Ibiddaan wal gumna jedhee walitti dhaadata. Obboleettii ta'e shamaraa fi dhiirti faana akkamii walitti dhaadatti. Dhiirtiin dhuftee asirra walitti hin dhaadattu jirana. Maaloo
kana hunda ka qabu ustaaz alfiyaadha madam saaratu kana bantee jara kana gaabbatte bahin jedheenaan ani wanda kanaan ta'u ture biftu takkaas tafitina mana keessaatiin utuu jarri jira awwala namnamma kanan danatiniin utuu namnamma kanan danatiin mana keessaa godhadhaa gruupiidhaan hidhaati wal bira jirtanii mana keessaatiin walitti haraarsaa inaan didani ahlan wasaalan akkasi malee indinne bar kuno booda wallahi dhaggeeffatu gandatti yoo waan kun deemtee jimmaa fi arsii nama kuma afurii meeqa daawwatan bakka kana kakuma akkanatti wal loltan akkatti wal labdan safuun qabdan sabaa kabajaan qabdan amantaa kabajaan qabdan maqaa islaama ganuti akkasi wal nyaanna dirree irratti wal baanee nama kuma afurii meeqa irratti akkasitti wal nyaanna astaghfirullah akkasi kana bu'aa dhiiruma taane ana dhufan ammas ni dhumata amma dhaamsiyaan dhaamuudhaan an ammas dhaamtiyaan dhaamsaaseene an ammas waan biraati miti waa'ee aslii ta'us namni waa'ee nuti warra maaddii tokkorraa nyaatu warra maaddii tokkorraa waliin nyaatu warra walirkaa nyaatu walirkaa dhugee bakka tokko jiraatutu isa diyaarraa Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii aboo. Hundi ka seenu amma gana rabshuma balbala kan balbala naannaa qina naqsin jettu hundi kaan asliif tumsite kaan mubaarakii tumsite hin jirtu waan akkana. Waalaikum salaam Ahmadi. Dubbiin kun gabaabaadha maashaallah jalqaba waan hin jedhu Oromoon miidiyaa kanarra jirtanii keessumaa Oromoo miidiyaa kanarra jirtan Oromoon Islaama baga gammaddanii sababaan baga gammaddanidhe maashaallah ajandaa argattanii siluma ajandaa barbaaddu isa barbaadan argattanii baga gammaddanii lama dhalattan kun lama dhalachuudha isiniif kun lama dhalachuudha isiniif kanatu gurradha isiniif kanatu faachadha isiniif kana gootummaan warri keenya warri durii leenca ajjeesanii itti bookkisanii itti geeraru gamaa gamanaan isin immoo ajandaa argachuudha viidiyoo achi kutachuu as kutachuu awwalan isa kana baga gammaddanii isin jedha inni biraanii wanti tokko waan dubbadhu Abuu Mu'aazii waan yaadadhe gaafa sahaabonni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyya arra Itoophiyaa jedhamtu sana deemanii Jaafarii Nabi Muhammad maaliin sin barsiisanii maal sinitti himuu jedhee gaafate Najjaashiin jennaanii gosaan lafarraatii waliin balleessinaa gosummaatii waliin xiqqeessinaa nu jedhu nuti uummata ilmoon durbaa dhalannaan fayyaa awwaalaa turedha jedhee waa meeqa dubbate Jaafar. Ummanni Oromoo miidiyaa kanarra jiru Oromoo keessaati ummanni Islaamaa Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam ganaa duniyaarra dhufanii naan akka nama yaadutti akka seenaa Najjaashiitti manii sahaabonni sun Jaafar faa Islaamummaa qabdu sun Islaamummaa nu qabachuu nu barbaachisa jedhee yaadan akka kootti. Sababaan isaa gaafa gandummaa Oromoo Islaamaadha tokkoffaan asirraa. Oromoo Islaamaa keessumaatii Oromoo kutaa sadii keessa Muslima keessaayyuu kanuma wanta dadhabame walumaa gala isa kana dhiiseen keessaa ba'a fakkeenyaaf ani waa tokko sin gaafadha Ituu Aslii fi Mubaarak walajjiisan maadha walii sin gadi fiddan maadha fakkeenyaaf ituma ka'ee kana ta'eeti maadha walii sin gadi fiddan maal gadi fiduu dandeessu walii miidiyaa kanarraa iyyatanii gootan maadha walii sin fiduu dandeessan namni walitti bu'uun waan haaraadha ajandaa keessaniif jettaniiti malee siluma dhukkuba qabdu yoonnee keessatti dhukkuba qabaayyuudha malee jiru isma isaanii kan miidhame yoo jiraate isa miidhame seerri jira jaarsi jira jaarsis seerris yoo dhibe walitti baanii mucuqoo laa godhan asliidha yoo ta'e arsii bakka bu'u namni kutaan arsii bakka buufan Mubaarakiinis kan bakka buufate hin jiru dhugaa dubbachuuf kana hundammoo kan fide waan hunda miidiyaa irratti ba'anii haasa'uudha. Namoonni as jala teessanii nama dhaggeeffattan hundi keessa miidiyaa irra ba'anii iyyuun miidiyaa irratti waan hunda lafallafuun kanadha bu'aansaa. Hireen keessanis boor kanuma ta'a. Namoonni miidiyaa kana irratti waa magartan afarsaa ooltan. Dhimma isaanii alfiyaatu fitinaa kana hunda qabdi yaa Ustaaz Ahmad nama biraa miti amma alfiyaa ofii kee madaam taarraa ofii kee irraa bahe. Hamma mana kana cufetti ajandaa nama baastee jirtaati ni gaa cufadhu bahee ammas ijoolleen biraa dhufanii ammas dubbii biraa seenamaa jiraati dhiisi dubbii kana ni gaa Qa tokko naa kenni waan an seene ana kan ajaasa kan gaarii haasa huna beektana dhaqe wanti an seenee fi aslii illee Mubaarak illee
Isa ajandaa amma deebitee taasifatanii ummanni gara gidduu gandaan gorina. na dhaggeeffadhu amma warri asliidhaan gandaan wal qoodanii ammas deebitanii akkuma duraanii footoo abbaa jifaar fuutanii dhiquu wantina ibiddaan gubuu sana kutu maarree gochuu kanatti deemaa jirtu deemsi keessan fitnaadha rabbiin fitnaa kanas najaa isin baasutti baya samma irra bayra haasaa keessan dammaan qabee dhiifama. Saara Ustaaz Maaruuf siif maalidhaayyuu? Abbaa manaa ishee. Abbaa warraa kiyyaati. Haalaas cufii bayi cufi seedhaa jira. Abbaa warraa kiyyaati. Manaa ishee. Haalaas cufii bayi cufi tunuun irra jiru. Cufi seedhaa mini cufi. No, hindi deebiin bar. Bayi keessa. Anaa ammas wantin seeneef anaa asliinis mafisi anaaf akka obbisaati jarri lachuuyyuu anaaf tokko waan ta'eef biyya keessa jara wajjin shari'aatiin turiiti immoo na kunoo jara kana waliin iyyuu nama Ustaaz Ahmad Abu Muaz walii wajjin furmaata kaa'ati anamma bootaa niitorkiin jiru furmaata kaa'ati ammoo nama kana walitti araarsaa walitti deebisaa adiraa nuti warri Oromoon kun Oromoo sabaan hin tollu nuti amantaa keenyaas wal balleessine rabbiin nu haa qajeelchu qajeelchumni akka rabbiiti rabbiin nu haa qajeelchu ammoo rabbumaaf jedhaati dubbii kana dhiisaati gama khayriit deebisaa yaa jamaa rabbiin nu balleessini Amin amin. Amin amin. Bar. Abu Muaz. Bar badi isaaniiti Abu Muaz jedhe. Asitti waan hin jedhani keessaan dhayina inshallah. Hayyee. Maal isin Abu Muaz amma maal ta'a? Maal mata amma biyya Ameerikaa kanadha kan isin jirta maal mata? iPhoneii maanni maqaan isaa Saaraa sana bittanii yoo na ergitan maal ta'a qo'ame? Namni leenca walii laata? Laafa. Akkaan. Namni leenca kun fuuruu. Amma naafetis. Amma ajandaa kana jijjiiruuf naafetis waliin buuqamna bakka. Nama warra wallahi kolbuutti mataan nama jira. Amma rakkoon isiniif suutanatti siiqee maqaa isaas natti hime na baruu barbaannaa maqaan koo ibliisii maqaan koo kan biraa abbaa gammachiisi fata jechuun feenaan bakka deemtu dhiisi akkinni su jedhee nanuu mana rabbii jechaaf gochisaallee yoo na raase qalbii ibliisis naan jedhee atuu dargaggeessa takka fataa jettee to'ubachuu dandeessa fata jechuun feenaan saahiba koo ta'ii salaata kee dhiisi wajji deemnaa ka'ii zinaas dabalatee kan shiishaa fi kamrii natu harkaa qaba kan hundaatu amrii yeroo gabaabdutti haala si mijeessa baasii tokko malee anatu si keessa abshiir saahiba koo jechuun na jabeessa.